namoonni hedduun pilaastoriin waan buusuu didee jettanii yeroo baay'ee wayii kan nagaafatamu argaa gama hundaanu. Obboleewwan yeroo pilaastorii waa isinii buusuu didee waan adda addaa isin gaafate pilaastorii yeroo tokko tokko as keessatti wagga fakkeenyaa fi install gochuudha jenne waa isin gaafata garagadii kanatti wagga garagadii kanatti waa isin gaafate isin barreeffamoo bicaa rukuttanii dabarfattanii isin dabarsa garuu sana dhiiftanii immoo jechuudha kiyya amma buusaara akkuma argaa jirtanu irraan deebi'ee garuu sana dhiiftaniiti isin warri pilaastorii keessa waa isinii buusuu dide yeroo kamittu isa ammaa qofa osoo hin taane fuuldurumatti gizee inni buusaa dhaqee dide sirreeffachuu qabdanii siitingii keessa dhuftanii ol harkiftanii akkas suutumaan namni beenen jira laata akkeessa namni tokko siitingii keessan bahuu dhiisuu danda'a yeroo akkana ol harkiftanii jettanii bakka aappis jettu kana jirti bakka anxiyya isinii itti qabe kana qubee 4 qofa kan namni wallaala jedhee yaadu waggaa keessatti deemaa jiranii bakka qubee 4 kana gabaabduudha isin keessaa aappis bakka jettu kana akkas gachuu qaaftanii. Obboleewwan kiyyaa suutumaan isiniif barbaadee fidaa obsaan eeggadhaa. Kanaafuu wagga inni akkanatti isinii fide suutumaan harkiftanii akkanatti harkiftanii suutumaan amma pilaastora qofa osoo hin taane wannuma hundaayyuu akkas gochuu qabdan isin akkasitti sirreeffattanis yeroo bilbilli keessan dide yeroo tokko yeroo guute anamma pilaastora barbaaduu isin suutumaan isinii harkisaara arifadhee isin hin barsiisu jedhanii barumsa viidiyoo kiyya namni ilaale akkuma galuuf ittiin fedhanii dhiifama. Waggaa akkanatti keessa barbaadanii dhuftanii kunoo Google Play Store lamatti isinii dhufa garuu Gmailii, Google Play Store isin gara gadii kana Google Play Store bakka jettu kana isin xiyyatti qabe isin gama dhumaaraa dala rukuttanii isin kan akkana gar rukuttanii. Waggaa inni akkanatti isinii fidee suutumaan akkeessatti qoosii akkana ol haatanii suutumaan akkas ol haatanii keessoosii bakka storage jettu jirti battery isi jettu mobile data battery storage isi gadii kana jechuudha bakka isinii xiyyatti qabe ifa isiniif ta'a miti isi kana wagga tokko fa kana gattuqtanii wagga akkanatti gattuqtanii barreeffama bakka xiyyatti isinii qabe lamaan kuni dirqama keessaa baduu qaba 11.85 inni gadi inni oli 11.35 jechuudha. Kanammoo irraa balleessitu isin. Ifa isiniif ta'a kaleer daataa gootanii irraa balleessitu isinii. Kanaafuu wagga takka akkanatti xuxxanii sana booda okay itti gootanii. Lakkoofsi sun irraa badee jira amma. Agartanii lakkoofsi jedduu kana jiru irraa badee jira. Ifa isiniif ta'a miti obboleewwan kiyya. lakkoofsa irraa badee jira. Pilaastorri keessan alana yeroo waa buusuu didee yoo itti deebitan kiyya buusaara sila ariitiidhaan isiniif buusa. Ifa isiniif ta'a sana booda akka haaraatti isiniif seenaa garuu email keessan gatii keessa jiru yennaan ni seena yoo ankoo email keessa jira akkuma haaraatti naa seene garuu haaromseen jira jechuudha ammaan isumaan anaaf buusaara garuu haaromseen jira waa hundaayyuu akkana godhattani. Obboleewwan kiyya wan akkeessatti siitingii kana keessatti obboleewwan kiyyaa waan hedduu sirreeffattanii. Aappii kana keessatti pilaastara qofa osoo hin taane waan hunda sirreeffachuu ni dandeessanii. TikTok akkeessatti gubdanii irraa, Facebook akkeessatti irraa gubdanii akkuma amma kanatti jechuudha. Etuu dileetiin godhin immoo bifa haaraa waan seena jechuudha ganaa. Akkasitti bilbila keessaniifis hedduu gaarii ta'a. Obboleewwan kiyyaa barumsi keenya waa'een pilaastoraa kana fakkaataa. Kanatti aansuudhaan viidiyoolee hedduun kanatti qaxxalee gadhiisaa jira. Riyoo shoo kana jalatti YouTube riyoo shoo kun hin guddanne guddisaa share waliif godhaati. Sa'aatiin hin guunne barumsa hedduu walitti qaxxalee san barsiise duraanii faa YouTube kan irratti walitti qaxxaleen jira. Warri feetan laalaa warri hin feene immoo share godhaati. YouTube kun akka guddatu godhaa nagaan naa jiraadhaa galatooma. Aappii bilbilli keessan bishaan yoo bu'ee bilbilli keessan yoo rakkoo makiroofoonii godhate yoo bishaan bu'e kan bishaaniiti akkuma barreeffamu isaa
kan bishaaniiti. Warroonni bilbil keessan bishaan bu'ee kan bishaan itti faca'es ta'ee guutummaa makarafoonii isinii qulqulleessa. Aappiin har'a isinii fide. Pilaastoro keessa seentanii aappii kana erga buufattanii ooppiin gootanii seentanii. Yookiin telegiraama jala isinii kaa telegiraama garaa riyoo shaafeedha yookiin immoo yuutuub kiyya jala seenaa buufadha. Ooppiin goone gizee akkanatti seenne aappiin akkanatti nuu fida qoyaa. Aappiin kun akkanatti nuu fida waggaa tokkoon qacuqaasna. Doostoo kaafii kamaal ki. Yoo waggaa beeksisa nuu fide kee akkanatti haga dhibbaatti lakkooftan yoo. Haga dhibbaatti isiniif lakkaaha isin jijjiirrattanii sagalee isaa haga dhibbaatti gizeen isinii lakkaa'ee ka'e ammas itti deebitanii dhaggeeffachuu isinii godhachuu dandeessanii beeksisa irra dhufu irraa dabsitanii. Akkanatti haga dhibbaatti isiniif lakkaaha sana booda isiniif qulqullaaha inshaallah itti fayyadamaa galatooma. Fedhii barumsaa darbeetisa siichi argachuuf immoo piroofaayilii gadhuqaati YouTube kiyya dhaqaa sabiskiraayib godhadhaa yoo isiniif mijaa'e. Jaalalleen keessan yookaan madaamiin wanna kana madaamiitti hedduu fayyadamti. Jawaala kee kennimeetti yookaan sirkaa fuute isiin ikkoo waan maal dalagaa ta'etti siin gaafattu. Qaxxeetumaan si ilaalti malee. Mee ammoo siin agarsiisa. Asirra wagga dhuftanii kunoo as tuttanii. Kunoo bakka kana tuttanii agartan jedhee yaada kiroon bakka itti akkana cuqaastanii akkasuma agarsiiftanii xiqqoo tuqaa sadii gaaraa kana ni jira jawaalli kamiyyuu akkana waan cuqaasaati bakka ittoo sadaffaa kanarra tuttanii gizee kan tuttanii wanni isin sajjaltan barreessitan jechuudha amma waan hin barreesse kuni akkanatti isinii baasa isiin akkeessa galtee waan ati searchi goote amma jaalallee Google search jedhaa yuutuubii kunoo waan hedduu baasee jiraan koo. Isin immoo wagga waan takka Google keessa galtanii ilaaltanii kaatanii bakka tuqaa sadii tuqaa gizee dhuftanii bakka ittoo kana gaara gubbaa barreeffama bicaan isii malee kan biraan jiru akkana cuqaastanii sana booda kana hunda dabarfattanii daka kana dhuftanii akkas wagga tokko cuqaastanii yoo sana booda isii xiqqoo kana akkana cuqaastanii amma irraa badee jira jechuudha. Mee search godheen dhufa waan biraa qoyaa. Waggaa achi galtanii isiniyyuu isinitti muun barbaadu tuqaa sadii wagga tuttanii barreeffamatti sadaffaa kana kana tuttanii asirratti wanni isin barreessitan cufti isaa isinii ba'a. Akkanatti ofirraa cufadhaa namni kamuu bilbila keessan gizee fuudha achirratti ilaala waan isin sarchi gootanii ilaalattanu. Warri daataa fayyadamtanu daataa yookiin 3G yookiin 4G irra osoo jiru humna dhabaa dadhabuu dida. Yaani kan neetworkiin bakka keessanitti dhibuu osoo hin taane fakkeenyaaf neetworkii yoo hin jirres dadhabuu danda'a. Sanaa miti fakkeenyaaf bakka hin jirtanu fakkeenyaaf akka siimii keessanii bakka siimii keessanii sana neetworkiin dhibuu laafaa ta'uu danda'a. Sanaa miti osuma neetworkiin jiru daataa dadhabe jechuudha yaani humna dhabe isiniif humnaan saffisaan dalaguu dide. Akkasitti akkasiin immoo kana booda yoo kana sirreeffattanii saffisaan isiniif dalagaa Wi-Fi osoo hin taane daataa qofa kun saffisaan akka ajaa'ibaatti isiniif dalaga inshaallah. Kanaafuu sirreeffadhaati guutuu viidiyochaa ammoo sababni YouTube jala gadhiise asirratti maxxansuunaaf hin mijatu. Kanaafuu YouTube riyoo shaafii jala galaa dhaqaatii ilaalaa. Warri Facebookaa linkiin isiniif dalagaa jira dhaqaa ilaalaa. Warri TikTok illee piroofaayilii gadhuqaa. Yoo rakkoo kanaan qabamtanii jiraattanii dhaqaa baradhaa isiniin jedhaan nagaannaa jiraadhaa galatooma ulfaadhaa. Obboleewwan kiyyaa namoonni tokko har'a akkaataa isin daataa yookiin daataa madalagaa dadhabaa ta'ee jira. Fakkeenyaaf 4G amma jawaalii tokko eda'uu kaa'u jira kan 4G kaa'u jira kanuma akka ta'e kaa'u jira jawaalii tokko kan irratti dadhabaa ta'u jira. Ifa isiniif ta'a. Tokko kan irratti dadhabaa ta'u jira humnaan qabu hin hojjetu jechuudha yaani garuu guutuudha ammoo asirratti hubadhaa. Warri daataan keessan dalagaa jiru warri sirriitti isinii saffisa qabu waan takka namni barsiise maa agartanii maa itti naxxanii ilaalina. Maaliif waan nyaadhaatti waan nama nyaatti jedhanii fakkeenyaaf nam tokko kan koomentii jaltinaa barreessin arge guyyaa takka wayii osoo baatiriin isaa cimaa jabaa jiru warra baatiriin dadhabe na barsiisna nuti amma warra baatiriin dadhabe jedhaan barsiisa yeroo baay'ee warra wanna akkanaa dide jedha warra Wi-Fi dide jedha barsiisa miti.
itti naqee ilaala namni keenya dogoggoran dalanii gana keessa isinii dalagaa irra taanaan viidiyoo gizee agartan biroo dabarfadhaa yookiin laayik xuuxxan akka feetan biroo dabarfadhaa. Kanaafuu immoo har'a warra dalagaa hin jirreefi akka dubbiin kun adda isiniif ba'u ishii warri dalagaa hin jirre malee warri dalagaa akkasumatti dhiifadhaa isiniif dalagu. Har'a warra dalagaa hin jirreef isin agarsiisa. Kanaafuu warri dalagaa hin jirre akkas gadi buttanii jawaala keessan bakka siitingii kana agartanii siitingii kana xuuxxanii yookiin immoo karaan dhihoon dhiifama karaa dhihoon isin agarsiisame. Akkasuma harkiftanii jawaala keessan siitingii keessan barbaaddatanii xuuxxanii wagga takkaaf dhiifama. Ergaa siiting as dhuftanii siitingii bakka jettu kana wagga tokkoof cuqaastanii asirratti mallattoo Wi-Fi yookiin connection isii jettu kana yookiin immoo mallattoo Wi-Fi kana ni agartanii miti mallattoo Wi-Fi kana irra xuuxxanii. Sana booda asirra gizee dhuftanii akka walirraa dhoofne bakka Wi-Fi jedhutti hin dhooftanuu as hunda baltoozii maarree kana hunda gad darbatanii bakka mobile network jettu kana wagga tokkoof akka gachu qaaftanii. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyyaa dhiifama. Erga dhuftanii obboleewwan kiyyaa akka of dura jawaalan barreessine kana booda access point names jettu kana dakaa ol lammaffaara jechuudha. Dakaa ol lammaffaara jirti. Kana cufaa dhiiftanii isiitti akkana wagga tokkoof akkana gachu qaaftanii. Sana booda obboleewwan kiyyaa asirratti bakkuma inni jiru kana amma zeen bakka zaayin jedhu jira kiyyaa keessa waa inni irra jiru hin beeku. Isa wagga tokkoof gachu qaasa yaa'anii waan itti fayyadamaaru jechuudha. Amma zeeniin achi keessanii gaa masalan irruma jira isinii amma akkasumatti irra jira keessan. Gizeessan argooftanii mallattoon bicaan kun barreeffamni bicaan kun irra jira. Bakkuma inni jirutti akkana garuu kuttanii. Sana booda obboleewwan kiyyaa akkana ol harkiftanii asirratti akka wal isin duraan dhoofne akkas ol harkiftan suutumaan. Yaa ifa isiniif ta'a miti. Mee dhiifama. Obboleewwan kiyyaa ifa isiniif ta'a asirra wagga dhuftanii akkas ol harkiftanii. Yoo wanti kun akka isin jalaa waliin dhoofne isii kana irratti wagga tokko gizee tuqxanii asirratti isii kana akkanatti irraa haqxanii. Ifa isiniif ta'a akkanatti dhiiftan jechuudha obboleewwan. Obboleewwan kiyyaa waggaa akkanatti dhooftanii akkas suutumaan akkas gootanii tuqaa gizee bira geessanii tuqatti qofa irraa balleessitanii. Ifa isiniif ta'a tuqatti qofa irraa balleessitanii akkasitti dhiiftanii. Amma okkeen itti godhaan. Ifa isiniif ta'a namoonni hedduun akka itti rakkattu nan beeka. Kana booda saffisaan dalaga jechuudha. Asirratti akka hin daganne obboleewwan kiyyaa. Dhiifama. Akka ifa isiniif ta'uufanii. Asirra wagga dhuftanii bakka connectionii bakka Wi-Fi mallattoo Wi-Fi kan rukutan itti rakkoon qabu. Wi-Fi kan itti rukuttanii. Sana booda mobile network data network jettu kana akkas rukuttanii. Namoonni keenya hedduun akka diqqa of duraa balleessanii fi bilbila nama hin galleeftu jira. Walli isiniif galleeftu akkumaan barattanii salaamu alaikum. Gizee dhuftanii dakaa ol lammaffaa kanarra akkas rukuttanii. Gizee dhuftanii asirratti immoo isuma bicaan irra jiru maalirra yoo jiraatu isuma bicaan irra jiru irratti dhiiftanii isuma bakkeenyaa fi bicaan xiyyeetti isiniif qabe kana barreeffamni akkanaa kun irra jiru irra jechuudha. Zeeroon bicaan kun irra jiru amma fakkeenyaaf tuusuun isa gadiitti dabarsi isa gadii irra jira amma immoo kiyyaa isa olii irra jira waan ta'eenaan isuma barreeffamichi wanti tsuufiin wanti qalamiin bicaan kun irra jiru isuma gachuu qaaftanii. Asirra wagga dhuftanii kana hundaan tuqxanuu isin akkasuma dhiiftanii xiqqoo ol harkiftan isiniif gala miti namoonni hin galleef lakkaachuuf haa dandeessanii obboleewwan kiyya akka isiniif galuu janiitini akkasitti ol harkiftanii suutuma wagga dhuftanii kunoo isii kana namni wallaaluun jiru akkana gachuu qaaftanii garuu sun sila barreeffamni isaa guutuudha isin biratti haqee barreeffama sila itti guutamee jiru bakka haga dhuftee isii kana geessutti jechuudha tuqaa isin argattan miti irraa balleettanii sana booda dhaabdanii okkeetti gootanii. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyya. Akkanatti obboleewwan kiyya asirratti akka wal isinii hin dhoofne ergaa isii kana guuttattanii kaatanii akkas gad dabarfattanii
akkas gad dabarfattanii biileer isiittu kana yaa'anii asirratti mallattoo qaba kunoo mallattoo fakkeenyaa fi bakka oofii fi oonii kana asirratti wagga dhuftanii isa jalee kana jechuudha biileer yaa'anii mallattoo oonii fi oofii kana jira isuma jalee irratti akkan rukuttanii isin. Sana booda LT kanarraa kaa'attanii isii kanarraa. Sana booda okkee gootani. Ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyyaa sana booda okkee gootani. Dura isiin gadi raayitiin qabdu. Isin immoo raayitii irratti gootanii okkeetti gootani. Amma sirraatee jira. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa akka isiniif galuu abdii guddaan qaba. Yoo isinii hin galle irra deebisaa gaafadhaa yookiin viidiyoo irra deddeebi'uudhaan ilaalaa. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kanarratti waan isin rakkise koomentii jalatti kaa'a koomentii YouTube nan deebisa nan dubbisa waan ta'e jennaadhani akka isin duraa waliin dhoofne obboleewwan kiyyaa marraa lama isin agarsiise nagaan naa jiraadhaa galatoomaa ulfaadhaa.